Kanaaf kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waggaa jennu guutuu dhaloota as jiruufillee waan nu ibsinu ummata Oromoo guutuudhaafillee dhaamsi nu dabarsinu dhaabbata aadaa ummanni Oromoo qabu duudhaa ummanni Oromoo qabu jiruuf jireenya kalee ummanni Oromoodha guutumaan guututti qabu san deebisee dhaabuu jechuudha. Jireenya Oromoodha bakka diigame irratti deebisee gadi dhaabuu. Dinagdee Oromoodha bakka dura irraa diigametti deebisee gadi dhaabuu. Hawaasummaa Oromoodha kalee diigame san bakka jiru sanitti deebisee gadi dhaabuu. Bulchiinsa gadaa Oromoodha kan diigame san illee deebisee dhaabuu. Hanga ammaatitti manguddoonni armaan dura na dura barsiisaa turan manguddoon obbo Dagalee Abdiisaa obbo Roobaa Waaqayyoo armaan dura waa'ee gadaa mataarraa tuqanii turanii wanni sun wanni dhaabbata kana keessatti barnoonni sun kennamuufi kaayyoo keenya keessatti ittiin bulmaata dhaabbataa kana keessatti hayyama itti baafannee qabna. Gadaa Oromoo kan bade deebisee ijaaruudhaaf hayyama itti qabna. Dandeettii qabna kaayyoo keenya. Gadaa qofaa miti waan gadaan qabuu fi barnoota saayinsiin gadaan qabu san guutuu barsiisus deebisee ijaaruu miti akka dalagaa isaatitti deebee dalagaa isaa dalagu kaayyoo dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Karoora egeree dhaabbanni kun qabu keessatti waan ifaan ifatti lafa kaa'amee hanga waggaa 6 kanatti waan irratti hojjetamaa jiru. Kanaaf dhaabbanni kun saayinsii uummanni Oromoo armaan dura ittiin ijaarame sanitti dhimma bahuudhaan karaalee uummanni Oromoo sanaan dura irraa diigame san akka ka'umsatti godhachuudhaani karaa silaa Oromoon ni ijaarame jedhee amaneen akka kalee jirtutti deebitee ijaaramuu yoo si dhibee karaan ittiin kaatu yoo karaa bitaatiin kufte bitaan ka'u mirgaanoo kufte mirgaan ka'u gara dhaahamanitti okkoluuni barbaachisaa waan ta'eef waan silaa uummata kana ni baasa jedhee amanee maxxanfatee kaayyoo qabu sanii fi ittiin bulmaata irratti waan lafa kaa'e saniin Oromoo ijaaruudhaaf lafaa ka'ee jechuudha dhaabbanni kun. Oromoo waggaa ijaaruu waan Oromoon qabuun Oromoo ijaara. Wanni Oromoon qabu keessaa tokko duratti gadaadha manguddoon ibsanii gadaa Oromoon qabu san irratti deebisee uummata kana ijaaruudhaan amantii waggaa jennu immoo ayidooloojiidha. Ilaalcha akka ilmi abbaa wajjin itti jiraatu akka abbaa warraa fi haati warraa itti jiraatan akka hawaasni wajjiniin jiraatu warri dabree fi warri jiru yookaan abboonni keenya kan tanaan dura lubbuun du'anii dabranii fi kan amma qaaman jiran hariiroo isaan walitti dhufeenya isaan gidduu jiru san kabajuudhaan dhugaa dacheen tuni qabdu san kabajuudhaan heera uumaan qabu uumaa kana kabajuudhaan odoo uuman tokko uumaa biraan dabsin hin faallessin jireenya isaan miidhin dacheen tun tikfamtee yuunivarsiitiin kun yookaan hawaan kun tikfamee wanti hundi jireenya gaarii wajjin jiraachuu akka danda'uufi isa kanatu amantii jedhama. Waan kana amananii fudhachuun waan kana amananii hojiirra oolchuun waan nama dubbadhe kana hawaasummaa fi jireenya hariiroo hawaasni uumama wajjin qabu kana kabajanii amananii dhugaa tiksanii jiraachuu kanatu amantii jedhamu. Waan kana amananii fudhachuun kanaaf isa kana tiksuudhaan saayinsii uummanni Oromoo kalee masakamu san irratti gad deebisee ijaaree kana dabruudhaan Afrikaa guutuu waan kalee Afrikaan irraa diigame kalee ilaalcha tokko jala turan waan ta'eef hooggansa tokko jala turan waan ta'eef waliin bakka tokkotti amantii ofii gaggeeffachaa yaadannoo warra ofii waa sila amantii isaanii qabdu amantii isaanii keessatti duudhaa amantii isaanii qabdu san waliin bakka tokkotti gaggeeffachaa turan waan ta'eef karaa ittiin gurraachi Afrikaadhaa bakka tokkotti waan ofii gaggeeffatu aadaa ofii gaggeeffatu of ta'ee wal ta'ee waan ofiititti abbaa ta'u san deebisee dhaabuudhaaf kaayyoon dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa tokko kana jechuudha. Kanaaf kaayyoon kun bal'aa hawaasatiif hubatamuu danda'uu qaba. Safara biraatiin safaruun hin barbaachisu. Waan namni hin qabneen, waan dhaabbanni tokko hin hojjenneen, waan dhaabbanni tokko hin qabneen jaarmiyaalee biraatiin wal bira qabuudhaan hojii dhaabbanni hin beekne dhaabbatatti maxxansuun hin barbaachisu. Hawaasni bal'aan kan hubachuu danda'uu qaba. Kanaaf adeemsa hojii hojjetu keessatti immoo
galmoota amantii waaqeffannaadhaa babal'isan oggaa jennu kaayyoo dhaabbata kanaa babal'isan Oromoon itti ijaaramuudhaan barnoonni qabxii warra abbaa Oromoodhaa qabxiilee 20 yaa'ii waliigalaatiin mirkanaa'anii barsiifaman san qabxii oggaan jedhu keeyyata jechuuti. Keeyyata mata duree gurguddoo 20 jechuudha qabxii oggaa jennu qabxiin waan akkanatti tuqamu point waan jedhu ta'uu hin ta'in mata dureewwan gurguddoo keeyyattoota gurguddoo baafata qaban gurguddoo babal'aa 20tti lakkaa'aman yaa'ii waliigalaatiin mirkanaa'aniif barnoonni waggaa 6 guutuudhaaf galmoota 314 amma qabnu keessatti kennamaa jira. Ji'a 3 dura galma 314 qabna. Yaa'ii itti irratti galmoota eegasii dabalaman yaa'ii irratti ibsina. Achi keessatti akkaataa jaarmiyaan Oromoo hayyamuun akkaataa silaa sirni Oromoon sanaan duratti wal ijaaru hayyamuun ijaaruudhaan barnoota gulantaadhaan umuriidhaan barbaachisu gulantaadhaan qooduudhaan barnoota dhaabbanni kun kennaa jira.